nageenyi keenya kan jaalalaa bakka hojjetanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan arginu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhu hin dagatinaa. Nu jabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa. Gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Sirni gaggeessaa hayyuu Oromoodhaa artist Nuhoo Gobanaa ammaan tana raawwachaatti jira. Sirna awwaalchaa irratti kan argaman yommuu ta'u, hayyoonni abbootiin amantaa artistoonni hedduu asirratti argamuudhaan gadda isaanii ibsatanii jiru. Oromoo fi maatii Nuhoo Gobanaatiif Rabbiin obsaa fi jajjabina haa kennu. Heddumina namaa irraa kan ka'e iddoo awwaalchaa san kallattiin achirra dhaabbannee isinitti agarsiisuu hin dandeenye. Haa ta'u ammoo sirni awwaalchisaa ammaan tana raawwachaati jira. Rabbiin jannataan isa haa qananiisu. Gammachuu maatii isaatiif ammoo obsaa fi jajjabina Rabbiin akka kennu irra deddeebinee hawwii keenya ibsina. Nuhoo Muhammad Gobanaa akkuma gaafa lubbuun jiru tokkummaa jechuu ture, tokkummaa lallabee uummata Oromoo tokkoomsuu ture sanitti har'allee tokkummaa Oromoo mirkaneessee uummanni Oromoo hedduminaan dhufee awwaalcha isaa irratti sirna awwaalcha isaa irratti argamee haala ho'aa haala kabajaa guddaa qabuun akkanatti isa gaggeessuun kun dhugumatti tokkummaa kaleessa inni lallabuu ture san bu'aa isii nutti agarsiisee jira. Kanaafuu Rabbiin rahmata isaaf haa godhu, jannata keessatti qananii guddoo isaaf haa kennu jechaatiin maatii isaatiif obsaa fi jajjabina hawwina. Sirni awwaalcha isaa ammaan tana sirni awwaalcha hayyuu guddaa Oromoon har'a dhabde artist Nuhoo Gobanaa sirni awwaalcha isaa amma raawwateeti jira. Rabbiin jannata keessatti qananii guddoo isaaf haa kennu. Maatii fi jaallattoota isaa ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argaman cufaaf obsaa fi jajjabina haa kennu jenna. Ilmaan Oromoodhaa addunyaa irra jirtan artistoota keessan hayyoota keessan hanga lubbuun jiran jabeeffadhaa. Waan isaaniif malu kunuunsa isaaniif malu godhuu fi qabnaan dhaamsa keenya. Turtiin teessan OMN wajji haa taatu.
Abu badam आज में कोशिश खाओ badam बाप आंदे बाजार hayyuu guddaa Oromoon dhabde kana artist Nuhoo Gobanaa Rabbiin rahmata isaaf haa godhu jannata keessatti qananii guddoo isaaf haa kennu hayyichi kun gaafa lubbuun jiru uummata bal'aadhaaf jiraatee Oromoodhaaf jiraatanii Oromoodhaaf du'uun kabajaa kana qabdi haa ta'u namni ilmi namaa kamiyyuu du'arraa hin oolu har'a hayyuun kun gaggeessa akkana argatee haala oowwaa ta'een addunyaa kanarraa gaggeeffamuun kunuu tokkummaa kaleessa inni lallabaa ture saniif mirkanee guddaadha. Rabbiin jannataan isa haa qananiisu maatii isaatiif jaallattoota isaa ilmaan Oromoo hundaaf Rabbiin obsaa fi jajjabina haa kennu. Walumaa galatti sirni awwaalcha artist Nuhoo Mahamad Gobanaa kana fakkaata. Biyyeen deebisne. Ahmed. Ya ada. Achi mabira kira ni. Kan masuk ke hati mana? Nage akka meesara dhuftan mee harraan tana Oromoon hayyuu guddaa dhabdee gadda keessan akkamii ibsatan gaddi keenya gaddaan kan qabne hayyuu guddaa dhabne hayyuu keenya kana haala addatee haala addaatiin
miira nutti dhagahamuun gadda guddaadhaan dabarsinee jirra. Hayyuu guddaa dhabne sabni uummata Oromootiif hundaaf hayyuu bilisummaa halabsu, hayyuu gabrummaa didu, hayyuu tokkummaa Oromoo labsu, hayyuu umrii isaa guutuu jireenya isaatiif osoo hin ta'in uummata Oromoo tokkummaadhaaf, tokkummaa uummata Oromootiif osoo jireenya isaatti yaadin umrii isaa guutuu fixate nama guddaa dhabne hayyuu akkasaa kumaatamaan horataa jirra qeerroo jajjabduudha. Isaaf Rabbi sabrii haa kennu. Ummatoota bal'aa ummata Oromoo hundaaf isaafis Rabbi jannataa haa kennu. Ummata Oromootiifis Rabbi jajjabaa haa kennu. Qaanqoo Hussein Aliyyiitiin jedhama. Adaamaa. Hayyee duraan dursa carraa kana naaf kennuudhaaf galatooma. Duuti nu ogoobana. Gadda guddaa nutti dhagahame. Hedduu onnee nu cabse. Hedduu nu miidhe. Hamilee keenya maratu dhahame. Nu ogoobana saba Oromoo qofarraa osoo hin duune Afrikaa guutuu irraa du'e. Nama jabaa dhabne. Nama cimaadha. Amiira qabsooti. Amiira weellistootaati. Nu ogoobana as dhaabbadhee ibsuudhaaf hamileen nan gahu. Hedduun gadda hedduutu natti dhagahama. Nu madeessa onnee keenyatu dhiige. Nu ogoobanaatiif. Duuti waan hin oolle namoonni akkana yeroo nurra darban gaddi guddaan saba Oromoo irratti osoo amantaan adda hin qoonne gaddi guddaan nutti dhagahamuu qaba. Kanaaf du'a nu ogoobanaatiif jajjabina maatii isaaniitii fi ummatoota Oromoo hundaaf jajjabina hawaa galatooma. Daawwattoonni keenya kabajamtoota direewwan garaagaraa irraa OMN ijaa fi gurrummataa daawwachaa jirtan ammaan tana sirni hayyuu Oromoo artist Nuhoo Goobanaa raawwatee jira. Oromoonni idil addunyaa irra jirtan jajjabinaa fi obsa dhuma hin qabne Rabbiin isiniif haa kennu. Nuhoo Muhammad Goobanaatiif ammoo Rabbiin jannata isaa haa arjoomu jechaati. Sirna seenaa isaatii fi wantoota isa ibsan takkaahuu duudhaalee inni kaleessa irra ture cufaa takka takkaan isin biraan gahuudhaaf namoota dubbisuu qabnus namoota argachuudhaaf hanga ta'u qophiilee OMN dabraa jiran waliin turtii taasisaa isiniin jedha. Anaan walitti deebina.